isin gaafataniiru. Nuyi waan neef hin beeknu gaafa kaane Hacaaluu ajjeefame boo'icha dhadhe. Kun waan dhugaadha. Galgala dhageenye walii bilbillee akkam goona jennee ganama boo'icha deemnaa reeffasaa bakka maatiin isaa murteetti geggeessina ka jedhuudhaan manaa baane. Manaa baanee garuu wanti tokko nutti dhaga'ama. Wanti nutti dhaga'amu waa inni Hacaaluun nama tokko miti. Amma du'e akkuma nama dhaqanii waa gatanii ammoo dhaqanii akka gatamu hin barbaanne. Kabaja Oromootu achi keessa jira. Eenyummaa Oromootu achi keessa jira. Bakka inni itti ulfina argatee itti weellisee deeggartoota qabu handhuura biyya isaatii irraa fuudhanii akkuma nama gatii hin qabne tokkotti ammoo du'e amma fuudhanii yeroo dhaqanii gatan nutti dhaga'ama. Akkamittiin gatama? Wannoon isaayyuu adda hin baane seerumaan illee hakiimiin illee ilaalee waan isaayyuu hin qoranne akkamittiin gatama dhalli namaa? Oromootu gatame jechuudha isa jedhu nutti dhaga'aman. Kanaaf bakka tokko taa'ee reeffi isaa kabajaa Oromoonni bahaa jiru, inni kaabaa kibba jiru dhufee handhuura biyya isaatiitti nagaatti dhaamee boo'ee gaddasaa ibsatee isa booddee koreen dhaabbatee sirnaan bakka maatiin isaa geggeessetti haa geggeeffamu reeffi isaa haa boqotuu kan jedhu ture. Osoo nuyi waa'ee kanaa gungumaa jiru dargaggoonni iyyuu karaa kutanii hin darbu jedhanii deebisnee finnee galma aadaa Oromootti gaafa finnee achi ture guyyaa tokko lama bulee geggeessan haa raawwatuuf jennee achi too bira jirru poolisiin dhufeen fudhanna reeffaa nuun jedhan. Maaliif fudhatu jennaan dubbii nutti hin baay'isinaa hin fudhannaa jedhani waan baay'eetu ture isa kana keessa deemuun barbaachisaa miti. Hin fudhannaa jaallattanis jibbitanis nuun jedhan. Kanaaf mootummaa wajjin hin lolannan dhoomaa gochuu hin dandeenye. Fudhatanii deeman. Egaa immoo hin galla nuti eega reeffa fuutanii deemtanii eega geggeessuu hin dandeenye. Bakka itti geessitanii eega nutti hin himne nu immoo hin gallagaa jennee konkolaataa keenya seennee gaafa deemuuf kaanu asuma turaa nuun jedhan. Turaa nuun jedhanii hiikkadhaa nuun jedhanii eegdota keenya hiikkachiisanii moobaayilii nurraa fudhatanii waan hundumaa meeshaa nurraa fuudhanii qabattoo keenya nurraa yaasanii mana hidhaatti nu naqan. Kanu gaafa ba'u immoo eega gaafa dhannee achitti mana sana eega mana hidhaa seenneeti guyyaa tokko namni waa'ee tokko nuun gaafanne. Anaan gaaf tokko illee waamanii na gaafataniiru Jawaarin immoo maqaa masaa hin gaafanne akkasumatti maqaa isaa waan beekaniif Jawaar Mahammad jedhanii barreessan malee gaaffii tokko iyyuu hin gaafanne. Gaaffii tokko waa biraa dhiisaati. Akkasumatti hin teenye waggaa tokkoof ji'a ja'a teenye jaarsoliin gaaf tokko ganama dhufan. Dhufanii kun har'a jalqabdanii mootummaa murteesseeraa ba'uuf deemtuu isin baafna jedheera isin hiikna jedheera mootummaan jedhan. Mootummaa maaliif isin dhamaasaree? Eega nu hiikuu barbaade xalaa barreesse mana murteetti ergee manni murtee suni hiiki jedhee mana sirreessaatti barreessuu duwwaadha. Isinii maa dadhabdanii? Maaliif isin dadhabsiisa mootummaanii jenneen? Dhaqaatti maa jennaan dhufnee jedhan. Waan nutti himtan hin qabdanii. Waan haasofnu hin qabnu. Dubbiin dhumaadha. Nu hiikuu barbaade miti. Amma garaa isaatii nu hiikuu barbaade miti. Gadhiisaa jedhee mana sirreessaatti barreessuu malee isinii hin dadhabsiisuun irra hin turre jenneen jaarsoliidha. Kana jedhanii jaarsoliiyyuu lollee jennaan jaarsoliin naqanii waan isaan jedhanis dudubbatanis baay'ee quba hin qabnu achi gara ji'a tokkoyyuu nu tursanii galgalma tokko dhufanii kottaa bahaa nuun jedhan. Gaafa baay'eedhaan bakka itti gallu iyyuu hin qabnu nuyi mana itti gallu iyyuu hin qabnu. Anis mana hin qabu, innis mana hin qabu, Hamzaanis hin qabu, hin qabnu mana itti gallu iyyuu hin qabnu nuti. Lafuma itti gallu mana illee kireeffannaa moo nu obsaa kaa guyyaa akkasii baatu jettanii nutti hin himne jennaan hin ta'u amma deemtu jedhan. Hin deemnu hin baanu hin baatu maleedha. Waan ajaa'ibaati dhugaa isinitti himna. Hin baatu har'uma baatu malee asin bultan. Eessi eessa bullaa asii baane?
noo nama mana qabu miti jennaan hin baatu yoo hoteela ta'e hoteela baasuun bulchiidha malee as bullu hin baatu malee akka kanaatiin halkaniin dirqamaan wantooma kenna jala galanii poolisiin nu guguddaan masgaggabu kun akkumatti lafaa wal nu fuudhanii nu rarraasanii ma nu fuudhanii ba'an dhaganii yoo konkolaataa keessa nu ka'an isa dhugaa isinitti dubbanna humnaan dirqamaan akkumatti bobaa kana jala qabanii lafa nu hankaaksanii fuudhanii dhaqanii wannoo keessa nu buusan konkolaataa keessa hin bu'uudhee jawaarachi wannoo sana keessatti hammam maal akka ture namoota yeroo sana argan duwwaatu beeka kana ture dubbichi hin beeknu maaliif akka nuyi hin beeknu maaliif akka nuyi kan isin beeknu garuu wanta nuyi tilmaamnu yeroo baa Oromiyaa kana Harargee fi Arsiifaa kana keessa deemnee yeroo uummanni hambisuun yeroo nutti birmatee haasaa keenya dhaggeeffachuudhaaf tumsa keenyaaf yeroo inni ba'u gaafa arganii jarri hin danda'amanii mo'amneerra akkas taanaanii jedhanii sodaataniiru. Kanaaf sababa barbaadanii akka nuyi hamba filannoon darbutti mana hidhaa akka nuyi turru barbaadaniiru. Kanumaaf hin milkaa'anii nuun mana hidhaatti nu naqanii waajjiraalee keenyan cufanii hooggantoota keenya gara biraas hin hidhanii godinaalee irra warra jiran waajjiroota keenya hundumaa cufanii qofaa isaanii filannootti dhiyaatanii qofaa isaanii waliif ofii isaanii wajjin hin dorgomanii mo'anii kan nuyi quba qabnu kana akka kana taanaan yeroo baay'ee fudhachuuf hin deema osoo uummata biyya keessaan dubbisiin maaliif dhuftanii jedhanii sila dubbadheeran walgahii tokko yoo waamuu hin danda'amu uummata hin danda'amu bakki isaas hin jiru haalli isaas hin jiru uummannis kora yeroo darbe geggeeffanne iyyuu kora keenyarraa deebi'anii nama meeqatu hidhame baay'ee haala rakkisaa keessa jirra kanaaf hin dandeenye sababii kanaaf karaa makanatti isaaniinis uummata galateeffatan malee galateeffachuu hin dandeenye Abiyyi waggaa 30 bulcha jedheera maal faayidaa maalii qaba inni waggaa 100 bulcha yoo jechuu danda'a garuu filannootti inni yaanna taanaan immoona beekamaadha filannoo sanatti inni yaatamu inni jedhu biyyi sun biyya namni tokkos namni lama qofaan yookaan namni biyya sana duwwaa bulchus miti itti deemamee nan seeraan itti deemamee jennaan hunduma mo'atama hunduma injifatama piroosesii sanaan achi hin ga'uudha achi ga'uu hin dandeenya moo hin dandeenyuudha isadha kan nuti yaalaa jirru amma isadha kan nu yaalaa jirru bira keenyaan garuu hin mo'annaa jenna yoo karaa sana ammas hin bunnaa ammas hin annaa ammas akkas goona jennaan immoo malli biraanis jira mitiire malli biraan jira kanaaf garuu ijibaachuun barbaachisaadha hin danda'amuutii jennee yaadnu nuyi Itoophiyaan diina Oromooti Oromoon diina Itoophiyaattis hin jennu nuti nuyi sirni amma jiru kun nu hacuuceera kaleessas nu hacuuceera har'as nu miidhaa jira garuu biyyi tokko akkuma jirutti sirna isaati malee diina keessanii yookaan diina keenya jennee hin fudhannu nu saboota biroo wajjin hin nagaa jiraachuu dandeenya sirna hunduma keenyaaf ta'u immoo jaarrachuu dandeenya inni yaadna hin danda'ama obboloota keenya hedduutu jira paartiilee hedduutu jira kan wajjin hojjechaa jirru jira nummoo akkaataatti yoo milkoofnee fi biyya sana akkamittiin waliigaltee haaraan ijaarrachuu akka dandeenyu hin beekna bifa maaliin akka itti deemnu tarsiimoo hin qabna akka sanaatiin hin deemnaa jennee yaadna nuyi abaluu waliin diinas jennee yaadnu abalus diina keenya jennee yaadnu sirnadha sirna sana waliin immoo ittiin falmaa jirra sirna sana immoo ofirraatiin hin geggeessina jennee abdii kanaatiin deemna jechuudha marroo waliin hin haasofsiiftuu siyaasii deebitanii eegan maaliif hin haasofsiifnu obboleessa keenya miti maaliif hin haasofnu waliin garuu haasaan keenya faayidaa qabaayii maaliif kan nuyi dhiibbaa gochaa jirru warra mootummaadhaan TPLF wajjin haasawaa jirta marroo wajjin isaasayii wajjin haasawuun dirqama tokko waliin haasaanii tokko waliin immoo hin haasa'u jechuun hin danda'amu kanaaf waliin haasaa jennee dhiibbaa gochaa jirra akka lola dhaabanii fi kan nuyi lamaan isaanii irratti kan nuyi dhiibbaa gochaa jirruu fi taa'aatii mootummaadhaanii maaltu ijoollee kana bosonatti galchee gara tokkoon beektu mana irratti gubaniitu akkamittiin bosonan seenu namni manni isaa eega gubate eessa dhaqamee namni bosona balee bakka deemu eessa qaba kanaaf gara tokkoon akka namni bosona seenu gochaa
maaliif bosona seenee kun shiftaadhaa kun diinaa kun shaneedhaa kun maaloodha jechuun hin danda'amu. Rakkoon mootummaa bira jira. Taa'aatii kana haasaa maaltu bosonatti geessee maaltu rakkoon kun rakkoo siyaasaati siyaasumaan hiikkadhaa jenneetu isaaniin gorsina nuti. Kanaan addunyaanis dhiibbaa akka irratti godhu kan nuyi gochaa jirruuf dippiloomaasiidhaan karaa kanadha. Warri tumsan warri gargaaran akka isaan kana hubatan kan nuyi gochuu barbaannus isuma kanadha jechuudha. Kanaaf gaaffilee hafan Jawaaraa deebisu.